Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa enggak saya? Iya. Ajar saya berarti datang luar dengar ke jalan apa kahore? Jadi ini berapa deh jera erga pode mon khana ya fenan ne hodid he. Eganni fuudhee na hiiketteni. Hin dandeessu qa. Eganni jaartii fuudhee na hiikechuu dandeessu. Shari'aan sin eeyyamtu. Sandurallee gaafadhee hin jira osoo inni fuudhee gaafadhee. Sanduraa maati deebista amma. Eega inni fuudhee jechuun jirta. Eega inni fuudhee jechuun jirta. Sanduraa maa jettamma. Allah anda zare malee sandurallee maatiin dhaqanii gaafatanii ani lasiin jira dabalee sama maatitti mee. Dhaga eega inni fuudhee gaafachuu yoo gartee na hiikeetteen shurufkaa jannataatu nagartu. Eega inni fuudhee waan inni fuudheef na hiikee yoo jetteen shurufkaa jannataa nagartu. Qabatti kee waan takka malee lafaa kaatee akkasiin beefisan. Allah waa takka malee miti osoo gartee inni fuudhin duratti an kan hin dhageergaan dhufeen. Gaafii jetti bufeeyye. Fufi gaafii. Ergesse maatiin giyyalee. Gaafii jetti bufu. Dhaqanii gaafatan. Gaafii jetti bufeeyye. Maal jette? Na hiikeetteen. Nihaa dhaqanii warra kiyya gaafatanii erga fuudhee ture booda na dide waa hundaa'uu hin hojjee. Nihaan isaa kan tuba narra jiraman jiru waa takka nafaqaa fi waa hundaa'uu rafaan qabnu waan taate bakkamii jechuu barbaade. Nihaan isaa sumarra jira. Nihaan isaa taa'u jira. Namni tuqa hin jiru. Inni hin tuyine. Keessumaan jira nihaan isaa. Namni aan taa'u jira nihaan. Akka qabeenya nan gaafannee jeetii mana murtiitti waraqaa galfatee jirarre. Maal godhee? Mana murtii shari'atti akka waa takka nan gaafannee qabeenyaa fi waa hundaa'u jeetii achi waraqaa galfate hayyee erguma waraqaa galfate sandee waraquma san hayyee feetumu kanni yennaan hannu dide. Anti feetin jira achirratti je'ee dubbate. San duuba waan qaadii beekaa duuba an maalittiin beekaree kana? Qaadii beeka. Jaarsuma keetii fi qaadii waliif fidiiti. Akkasitti qaadii naa gaafatu. Akkas. Ayyee galatoomaa. Galatoomaa. Waan qaadii geessisan as nutti fidina. Hayyaa. Minaa hin nagarno. Salaamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Arif? Nagaa kam? Nagaa singkat apa? Naya. Namin tokko dhala takka badiitti dalagee dhalatti yoo garaatti ilmoo qabattee kibbooda dhalatti isa fuudhee wajjin jiraatee ilmoo sanis deessee kan biraatis immoo deesseeti lama ilmoo lama. Kibbooda ishii akkami rabbiin hin maaraayi gara rabbii yoo boohe namni kuni. Rabbiin hin maaraayi. Duraanii badiitti duraan badiitti dalageeti booddee nikaa hidhate gaa ilmoo garaa qaba. Mee dhageeffadhu odoo ulfa garaa qabdu mee muummata obsi. Odoo gartee badiitti dalagee odoo ulfa garaa qabduutii miti kan nikaa godhan. Odoo badiitti dalagee ulfa garaa qabduutti nikaa godhate beektaan hin beeku inni namichi hin beeku. Hin beeku hin dalagu dhageeffadhu. Warri sheekni amma nikaa godhu kunis oduu biyya kan nikaa godhanii fi booddee ilmoo san deesse kan biraatis ilmoo deesse iduma waliin jiran. Nikaan akkasii hin jiru amma. Inni nikaan ta'a jedheetu wajjumaan ta'a inni. Nikaan ta'a jedhee hojii taa'e duuboo. Booddee isaa ilmoo isa duraa sanis deessee lammatas immoo deessee fi ilmoo lammata deessee fi ilmoo kun lameen isuma bira jiranii ishii hin kennin. Dhagayama. Yeroo abbaa bira jiran. Imaaraa fi. Ishiin kan biraa beekamte. Imaaraa fi maaraan beeynuti dhaggeeffadhu waan isin jedhu laal waan isin jedhu duraan dursee nikaa odoo ulfa garaa qabdu nikaa godhuun hin ta'u. Achi lafa kaa'e. Odoo ulfa garaa qabdu nikaa godhuun hin ta'u. Egalee deebi'anii gartee talamadaadhaa dhalee achi qabii as qabii
Dubo egas bodanii kee. Egas booda hiikee kan biraa heerumta shiinaa ijoollee turre mana isa bira jiranii. Duboore. Maal fakkaata jechaa kun ilmoon ishiin lammataatu akkamii biqaalaa jedhamti moo akkamii jecha. Amma isaanu walii kanii ati maara na gaafattare isaanu walii kanii fixatanii maara na gaafattaati. Takka talamadaa ilmoon duraa diqaala. Sigalee? Ilmoon duraa diqaala. Talamadaa ammoo yoo gartee sheekottiin shawwadanii ni haa godhan ilmoon lamadaa ammoo tanuma isaati. Angasuma gaafa gaafiin. Sheekottiin abbaan isin kan kunis beekee akka garaa qabdu. Na dhaggeeffadhu amma dhaggeeffadhu ilmoon duraa diqaala talamadaa gartee ta isaaniiti. Akkanoo ammoo sii galtee. Kan lamataa ho'i. Ilmoon duraa diqaala kalamadaa ka isaaniitii siin jedhe. Aduuba amma namni kun gara rabbi yoo garagalee namaarii jedhee maara moota akkami? Yoo namaarii jedhee numa maara gaa rabbiin numa dhiisaaf. Namaara. Rabbiin namaaf maara. Namaa maara. Lamataa ammoo soraata namiggaa soraatu yoo waan mudhii oliidhaa yoo qullaa ta'e soraate rakkoo qabaa. Mudhii ol qullaa moo? Fakkeenya amma jaabboonii wanni akka jaabboonii jira bar wanni amma kamiilla amma jaabboonii ceekurraan akkana qaxalloon ammoo waakaa kan kana taatee yoo soraatu. Mirkaaneeti. Mirkaaneeti mudhii ol mirkaaneeti jaabbooniidhaan salaata. Hin mirkaane? Jaabbooniidhaan amma mudhii gadi sagaan kaatee jaabbooniidhaan waan mudhii olii jaabboonii kana yoo soraate isaan hin ta'amoo hin. Mee qoy ati immoo jaabbooniidhaan magaalaa ni deeytaa? Jaabboonii magaalaan dhaqu. Jaabbooniin aruusa ni deeytaa? Hin dhaqu. Bakka yoo hin deeyne duuba jaabbooniin akkamii fuula rabbii dura dhaabbattare bareeddee dhaabbachuu qabda fuula rabbii dura. Abba akkas deebisaan tanu. Akkas bareeddee urgootee dhaabbachuu qabda. Uffata yoo dhabe uffata waan uffata yoo dhabe. Uffata yoo dhabe dhaggeeffadhu uffata yoo dhabe mudhii ol qullaa'u salaatu danda'a. San uffata dhabu. Odoo shaantaan lamaa sadi amma nama uffata dhabee gartee maarree nun jechuun dandeenya yoo baadiyyaa teenya gartee ganda uumaa hin qabne yoo taate malee. Sigalee namni uumaa hin qabne ka uffata hin qabne mudhii ol qullaa'u salaatu danda'a. Uffata qullaa ammas xaxaatu misan. Odoo immoo shaantaa manaa qabu jaabbooniin hin dhaabbadde salaataan hin taatu. Waan akkasii gaarii miti fuula rabbii dura bareedee namni dhaabbachuu qaba. Magaalaa fi aruuzaa'uu jaabbooniin hin dhaqu suufatti kaayee deema. Akkas. Jazakallah khair. Jazakallah. Rabbi amaaruu fi deematis maarii san maaruu yotteessa maaruun san naa taate immoo rabbiin hin maaraa fi je. Salaamu alaikum. Ya Rabbal ya. Fayya alhamdulillah. Ya Rabbal nasibana to kide sini mau tengok kate jabi mata kan kabashe ha ego faksi rayo ne ha faksi koran hitam ta sudah kamale ni ta faksi kadira korani innio jaarsa dubbisani jaarsa telepon ka ta ba jaarsa telepon sanju jaro itu berbadi dari telepon ka anta nambe kuba anta nambe saya hani rakkateen ayi ngare oo makata barra jira jechuun yoo gartee qaadiin jaarsa dubbisee jaarsi hiikuu didee waan hiikuu dideef hubatee eegasii qaadii jaarsi hiikuu didee qaadii yoo hiike faksii yoo godhe qaadiin ji'a tokko eeggatti qaadii jaarsa dubbisee jaarsi gartee zorbal jeeni gartee hiikuu didee keezii beekee qaadiin yoo gartee hiike irraa hiike ji'a tokko eeggatti immoo odoo jaarsi kuban qabne qaadii yoo hiike antana dubbiin qabu akkas. Tara dua gafateti, tara dua gafateti terpoti itu kenapa? Kabar amma ambalan. Yani sikin karena. Amma
gabaabdu Kara galaa deemu jiru telefoona dhabe. Telefoonni sana raabate. ani duba maalin beekare yaabo akkas inshallah Rabbi tawakkal. Iya.